Ufajjeessuun boqochuudha. Ufajjeessuun dhuguma furmaata. Addunyaa tana gubbatti yeroo nu jiraannu carraa takka qofa. Takka addunyaa tanarraa dabarraan lammata addunyaa tana gubbatti hin deebinu. Namni lubbuu isaa tana qabsiisee jannata bitata malee lubbuu isaa tana qabsiisee ibidda jahannam yookiin jireenya bara bara akka guyyaa qiyaamaa aakiraa saniin bitatu. Har'a yaada yeroo muraasaaf sammuu si cinqe. Garuu dhiphina tokko kan obsitee bira dabruu dandeettuuf jettee dhiphina kee tokkocha fuutee maatii hundatti raabsuun har'a ati du'uun of ajjeesuun haada ofitti kaa'uun shugguxiin of dhahuun summii dhuguun tarii akka ati yaaddatti furmaata ta'a. Garuu immoo siif furmaataa miti. Akkuma duutee ruuhiin si keessaa baateen balbala ibidda jahannam ofitti banta. Akkuma gadi seenteen rabbii keetii walitti dhufta. Lubbuu tana rabbi amaanaa nu kenne. Lubbuun amaanaadha. Qaamni amaanaadha. Rifeensa irraa qabee haga qeensaatti amaanaa rabbi nu kenne. Guyyaa qiyaamaa nama ofiin of ajjeese, ofiin lubbuu isaa dabarse, jiruu ofiirratti tarkaanfii fudhate rabbiin gaafata. Amaanaa ansi kenne eessa keessa jedhee gaafata rabbi. Yaa rabbi amaanaa ati na kennite